Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Guddee 4225 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. Muummee ministeera Abiyyi Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa USA Maarko Roobiyoo waliin mari'atanii. Boorana aanaa Ilwayyeetti miseensi humna poolisii lammii biyya alaa imala irra ture dhaabsisee qarshii gaafate to'atame. Ministeerri nageenyaa biyya keessaa Kiristiinowaan bulchiinsa Minisootaa irratti mannaa cimaa dhiyeessanii. Israa'el lammiileen Gaazaa gara Masrii akka imalan ayyamuuf daandii Raafaa banuu fi xiyyaara Malaaziyaa Jibuutiin dhabame barbaaduun akka haaraatti jalqabe. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti kan isin waliin turan gadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa USA Maarko Roobiyoo waliin mari'atanii. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan mari'achuu ministeerichi beeksise. Guutuu isaa akka ittaantu isiniif dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan mari'achuun ministeerichi beeksise. Itti aanaan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Toomii Pikootii ibsa roobii galgala kennaniin mariin aangawoota lamaanii tasgabbii qaxanaa sanaa fi dhimmoota gaanfa Afrikaa keessatti nagaa waaraa fi bu'uura qabu ijaaruun danda'amu irratti kan fuulleffate ture jedhanii. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka ibsetti wayita bilbilaan mari'atan kanatti aangawoonni lamaan Ameerikaa fi Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii naannichatti akka uumamu gochuuf murannoo waloo qaban mirkaneessaniiru. Keessumaa gaanfa Afrikaa bakka sochiin ji'opolitikaa walxaxaa ta'ee mul'atu keessatti bu'uura nagaa kaa'uudhaaf akkasuma haala tumsa waliif gochuuf cimsuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii himameera. Waajjirri ministeera muummee dhimma marii kanarratti hanga yoonaatti ibsa baase hin qabu. Marii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo bilbilaan taasisan kun haasaa ajajaan waraanaa Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin R. Mandersan aangawoota olaanoo Itoophiyaa waliin taasisan torban tokkoon booda. Sadaasa 25,2025 ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi Itaamaajoor Shuumiin humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waraanaa Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin R. Mandersan waliin wal arguun haasaa taasisanii ture. Ajajaa Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Daagvin R. Mandersan waliin dhimmoota nageenyaa naannawaa fi haalota itti walta'iinsa caalaatti cimsuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti muummeen ministeera Dr. Abiyyi Ahmad barreessaniiru. Qondaalli waraanaa olaanaan USA kun dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan qabdu irratti dubbachuuf akka Finfinnee daawwatan miidiyaaleen biyya keessa gabaasaniiru. Jilli ajajaa waraanaa USA Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagvin R. Mandersaniin durfame sun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin gaanfa Afrikaatti akkaataa nagaa fi tasgabbiin jiraachuu danda'u irratti akkamiin akka biyyoonni qaxanaa sana keessa jiran waltumsuu qaban irratti mari'ataniiru. Akka humni ittisaa Itoophiyaa himetti biyyoonni lamaan loltummaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti waggoota hedduuf waltumsuun hojjetaa turuu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa loluu irratti gahee guddaa taphataa jirti jedhan. Fedhiin ulaa galaana Itoophiyaa kan nagaa fi diinagdee siittiin ijaarrachuuf kan jedhani Itaamaajoor Shuumiin kun hariiroo loltummaa ilaalchisuun Ameerikaa wajjin qaban cimee akka itti fufu jila kanaaf ibsaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka ibsanitti Itoophiyaan Alshabaab dadhabsiisuu fi shira shororkeessummaa isaa fashaleessuuf tarkaanfii humna fudhattu cimsitee itti fufti jedhan. Gahee Itoophiyaan qaxanaa kana keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu baataa jirtu kan dinqisiifatan ajajaan Koomaandii Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Daagvin R. Mandersan hojii shororkeessummaa waliin loluu cimsinee itti fufnaa jedhan. Baruma kana adoolessa keessa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad galma waloo nageenyaa fi guddina diinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuun isaanii ni yaadatama. Boorana aanaa Ilwayyeetti miseensi humna poolisii lammii biyya alaa imala irra ture dhaabsisee qarshii gaafate to'atame. Godina Booranaa aanaa Ilwayyeetti taateen tibbana mudate erga viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameen booda ijoo dubbii ta'e. Dabalataa akka ittaantu isiniif dhiyeessina. Godina Booranaa aanaa Ilwayyeetti taateen tibbana mudate erga viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameen booda ijoo dubbii ta'e. Daawwataa biyya alaa naannoo kibba Itoophiyaa Konsoorraa gara Booranaa imalaa ture dhaabsisuun miseensi humna poolisii maallaqa gaafate aanaa Ilwayyeetti to'annoo jala ooleera. Miseensi poolisii kun kan to'annoo jala oole imalaan biskileetaan deemaa ture kun waan narra gahe jedhe viidiyoon waraabee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuu hordofeeti.
Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee kan ture yoo ta'u, viidiyoon turistiin kun waraabee qoodii kana irratti akka mul'atutti lammiin alaa kun wayita gara yaaballoo biskileetiin imalu poolisiin kunii fi namni siviilii kan mootora oofu daandii faallaa irraa turistii kanatti dhufanii dhaabsisanii. Sana booda paaspoortii gaafatanii imalaan kunis lammii chaayinaa akka ta'e ibsuun gara yaaballoo deemaa akka jiru itti hime. Viidiyoo kana irratti akka mul'atutti poolisiin uffata seeraa uffate kun paaspoortii imalaa kana erga ilaaleen booda maallaqa kenni wayita jedhuun ni mul'ata. Turistiin kunis maaloo paaspoortii kiyya naa kennaa ani Itoophiyaa nan jaaladha jedheeni ergasii poolisiin kun mootorarraa hiitatee paaspoortii isaa kennaafi. Ergasii birrii kenni yoo jedhaniin ammoo lammiin alaa kun ani birrii hin qabu jechuun deebisaafi. Wayita kana poolisichi dogdoqqee ittiin imalaa jirurraa bu'uun biskileetii turistii kanaa yaabbatee wayita daandiirra oofu mul'ata. Erga biskileeta isaa deebisanii fi booda turistiin lammii chaayinaa kun waan poolisiin uffata humna nageenyaa irra geessan komatee Itoophiyaan sabnisii namoota gaarii dagaruu poolisiin kun maqaa gaarii saba kanaa balleessa jechuun of waraabee maxxanseera. Gochi lammii biyya alaa biskileetiin Booranatti imalaa jiru kana irratti raawwatame viidiyoon isaa erga miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifameen booda poolisiin gocha kana raawwatee fi namni siviilii isa waliin ture to'annoo jala ooluu bulchiinsi aanaa Eelwayyee ibseera. Bulchaan aanaa Eelwayyee obbo Galgaloo Dabbasoo gochi lammii alaa kana irratti namoota lamaan kanaan raawwatame maqaa gaarii Booranaa kan miidhu jedhanii. Obbo Galgaloon poolisii fi namni siviilii tokko gochaan malee turistii irratti raawwatan guyyoota lamaan dura to'atamanii waajjira poolisii aanichaa kan jiran yoo ta'u, adeemsa seeraatiin murtii barsiisaa ta'e ni argatu jedhan. Gochi akkanaa sochii turizimii godina Booranaa keessatti taasifamu kan miidhu jechuun obbo Galgaloon dubbachuu isaanii BBC'n gabaaseera. Ministeerri nageenyaa biyya keessaa Kiristiin No'aam bulchiinsa Minisootaa irratti himannaa cimaa dhiyeessanii. Walgahii kaabinee pirezidaantii Doonaald Tiraampiin durfamu irratti ministeerri nageenya biyya keessaa Kiristiin No'aam himannaa cimaa bulchiinsa Minisootaa irratti dhiyeessaniiru. Bal'ina isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Walgahii kaabinee pirezidaantii Doonaald Tiraampiin durfamu irratti ministeerri nageenya biyya keessaa Kiristiin No'aam himannaa cimaa bulchiinsa Minisootaa irratti dhiyeessanii. Ministeerri kun akka jedhanitti abbootii viizaa mootummaa keessaa gara walakkaa parsantaa 50 sanadoota sobaa argataniiru. Ibsi kun kan ba'e erga sakatta'insi immigireeshinii fi gumruuka federaalaa hawaasa guddaa Somaalee Ameerikaa Minisootaa irratti xiyyeeffate labsame booda. Kunis hooggantoota magaalattii fi mootummaa federaalaa jidduutti wal dhabdee hammeesse. Gabaasa pirezidaantii Tiraampiif dhiyeessan keessatti jechoota cimaadhaan No'aam bulchaa Tiim Waals irratti dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis ministeerri kun hanna viizaa fi sagantaa Minisootaa yeroon ilaalu parsantaa 50 soba akka ta'e natti himame jedhanii wayita sanatti dubbii ministeerittiis gola keessatti kolfa harkiseera. Ministeerri kun itti dabaluudhaan bulchaan kun namoota gonkumaa as jiraachuu hin qabne seeraan ala gara biyya kanaatti fide eenyu akka ta'an sobaan obboleessa isaanii yookaan nama biraatti heerumanii jedhan. Yaadni ministeerri kun kennite himannaa bakka buutuu Ilahaan Umar obboleessa isii fuute jedhu irratti dhiyaate kan haguuggii ta'e fakkaata. No'aam akka jedhanitti godaantonni sobaan kun sagantaalee walgargaarsaa mootummaatti galmaa'uudhaan doolaara kafaltoota gibiraa doolaara biliyoona 100 lakkaa'amu keessaa gowwoomsanii biyyarraa ari'uu fi maallaqa keenya deebifachuuf doorsisaniiru. Himannaan kaabinee kun qorannoo federaalaa dhiyeenya kana Minneapolis State naannoo Paul kan Tiwinsheelt jedhamee moggaafamee fi gabaasanii Work Times hanna walgargaarsa bulchiinsa Waals duraanii jalatti. Ijjannoo mootummaa federaalaa kun qeeqa pirezidaant Tiraamp godaantota Somaalee Minisootaa keessa jiranii fi afaan cimaa bakka bu'aa Ilahaan Umar irratti dubbatan cimsa. Haa ta'u malee kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Feree dabalatee hooggantoonni magaalattii raawwachiisummaa immigireeshinii federaalaa waliin hin tumsinee fi mirga seera qabeessa jiraattotaa akka eeganiifatti ibsaniiru. Israa'el lammiileen Gaazaa gara Masrii akka imalan hayyamuuf daandii Raafaa banuufi. Israa'el guyyoota dhufan keessatti Masrii waliin daandii daangaa murteessaa Raafaa kan dhuma kibba Gaazaa irratti argamu banuuf karoorfachuu isii beeksifteetti. Bal'ina isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Israa'el guyyoota dhufan keessatti Masrii waliin daandii daangaa murteessaa Raafaa kan dhuma kibba Gaazaa irratti argamu banuuf karoorfachuu isii beeksifte. Tarkaanfiin kun lammiileen nagaa Gaazaa irraa dhufan kanneen waraana kanaan haala hamaadhaan miidhaman gara Masrii akka deeman hayyamuuf akka ta'e himama. Israa'el jalqaba torbee kana Masrii waliin ta'uun lammiileen Gaazaa akka baqatan haala mijeessuuf akka hojjettu ibsiteetti. Haa ta'u malee tajaajilli basaasa Masrii daandii kana banuuf Israa'el waliin qindoomina akka hin qabne haaleera. Dubbimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steefan Dujaarik akka jedhanitti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa wal faallisu gama lamaan irraa argeera garuu Raafaan qarqarsa namoomaa fi sochii siviilitiif guutummaatti akka banamtu gaafateera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Gaazaa fedhii fi bilisaan bahuu fi deebi'uu akka qaban cimsee ibse.
Daandiin raafaa qarqaarsa namoomaa nyaataa fi boba'aan gara Gaazaatti seenuuf bakka murteessaa yoo ta'u namoota madaa'an baasuufis itti fayyadamaa tureera. Seensi daandii kun erga caamsaa darbee humnoota Israa'el fudhatee cufameera. Karoora nagaa amma jiruu fi waldhabdee qaamolee waraana jidduutti deemaa jiru irraa kan ka'e murtii yeroo dhiyootti banamu falmisiisaa ta'eera. Xiyyaara Malaaziyaa achi buuteen dhabame barbaaduun akka haaraatti jalqabe. Jibuutiin xiyyaara daandii qilleensa Malaaziyaa MH370 baruuf barbaachi muddee 30 akka haaraatti akka jalqabu qondaaltonni biyyattii himanii. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Achi buutee xiyyaara daandii qilleensaa Malaaziyaa MH370 baruuf barbaachi muddee 30 akka haaraatti akka jalqabu qondaaltonni biyyattii himanii. Xiyyaarri imaltoota 239 qabatee balali'aa ture erga achi buuteen isaa dhabamee waggaan 10 darbeera. Barbaachi kunis guyyoota 55 ture jedhamee bitootessa darbe kan jalqabe yoo ta'u sababa haala qilleensaa tureen gidduutti adda cite. Tarkaanfiin caccabaa xiyyaara kanaa akka haaraatti barbaaduun mootummaan Malaaziyaa maatiin balaa kanaan miidhaman akka jibbaafatan gargaaruuf jechuun ministeerri geejjiba roobii darbe miidiyaa biyya keessaaf ibsanii. Balaliin MH370 xiyyaara Boeing 777 bara 2014 ture Kuala Lumpur irraa gara Beejingitti osoo deemuu kan achi buuteensaa dhabame. Seenaa beeshinii keessatti achi buutee xiyyaaraa baruuf barbaachi bal'aan hammasii taasifamee hin beeku. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.